demi fi injata gara miliyoona 20 immoo daa'imman harka qalleeyyiidhaaf eebbaan qabnu biyya keessa jiran ittiin gargaaramu. Chaalenjii kana injifachuudhaaf ulaagaaleen nu barbaachisu tokko viidiyoo piroojeektii peejii Tik Afrikaa chaalenjii irra maxxanee jira. Viidiyoon sun vaayiraala yoo qaboote kan inni dhala duraan irpoos godhe hinjatu korte sanis ni ilaalama. Viidiyoon sun vaayiraala boodaan koomentii laayikii waan ni ilaalama. Inni lammaffaadhaa vootii. Vootiin na gochuudhaaf qarshii 85 vootii isaan kafaltaa qaba. Osoo har'a vootiin kun bilisa ta'e namni hundi seenee gochuu danda'a garuu vootiin kun qarshiin bitama waan ta'eef qarshii 85 vootiin akka qarshii biyya keenyatti qarshii vootiin san kan godhamu teeleebirrii qofaani. Baay'oo san liinkii san isa harkattan piroofaayila oggota kan agarsiisa eegaa fixadheewwata. Piroofaayila kiyya dhaqa Tik Afrikaa chaalenjii hajootu qa'a. Achi gisee xiixamboota karaa salphaa gochuu dandeessan san isin agarsiisa. Inni lammaffaadhaa geemiidha. Geemii galgala irraa taphannaa. Wanti inni asitti namaaf isiniif adda baasuu barbaade viidiyoo irratti illee waraabaatiin jira. Makiyyoo waan tokko jira beektaa? Fakkeenyaaf geemii taphannu kan irratti namni hedduu wanti hamilee dhorkee hamileen isaan cabxee namni hedduun vaayirasii facaasaa jiru maali? Firiidam akaawuntii isaatiin taphataa jiru. Akaawuntii uummataatiin taphataa jira waan jedhamu tokko jira. Giiftiin kun yoo kenname firiidamiif hin kennamu firiidamii nafuu uummata Afrikaatiif hafaa namni yee kana durallee namni osoo na sappoortii godhu fudhu keessaan kaafee jira. Waan kana maaliif dafeen dhumne ammas namni yoo jira. Waan kanaan ifa isin godhuu barbaade. Fakkeenyaaf eegaan biyya Leegos Naanjeeriyaa dhufe torban takka hin deemu. Geema guyyaa takka injifadhu hin beeku edaan injifadhu. Uummanni guyyaa leenca 3 fi 4 kan namaaf jira. Eeshi uummanni kun maaliif akkasitti yaadini waan kana kan dhabe. Qarshii fakkeenyaaf giiftii nama hundaaf kan nama kana walitti qabamee naaf fudhata jaanitti bar hundi isaaniitu. Vootii kanas vootiin qarshiin bitamu kun giiftii nama hundaaf kan nama kun nama hundarraa walitti qabamee nama tokkoof kan nama. Sigalee uummanni ni injifannaa sammuu keessaa waan qabuufi giftarri isaanii hammatee giftarri dhufee sappoortii godhu jira. Ana waliin injifadha jee darbii kiyya qabatee kan as dhufe. Namoonni immoo waan kana feek illee jiru ni jira hedduun isaanii. Eheen agar feek namu iskaamara warri Naanjeeriyaa fi Faransaay kan waan sodataniif iskaamara jee warri yaadus ni jira. Chaalenjiin Tik Afrikaa chaalenjiin kun har'a osoo hin ta'in waggaa fure irratti waggaa fure qophaa'e guyyaarraa amatarraa amma tashaashalee dhufee miliyoona 50 ta'e malee miliyoona 4 jalqabee miliyoona 5 miliyoona 10 amatarraa akkana qophaa'aa dhufe har'a waggaa afuraffaadha. Namni illee waan hedduun heddummataa dhufee fi miliyoona 50 godhan. Iskaama qophaa'e wanni adda baasuu qabdan ammas wanti hamilee hedduu nama cabse inni lammaffaadhaa maal harkata sadaffaa maal harkata waan jedhamu isiniif himu miliyoona 50 qophaa'e already nama tokko qofaa fi nama sadarkaa tokko farrabe namni lammaffaa fi sadaffaa maal harkata warri jiruuf ammoo giiftii amma naaf kan namaa jiru kanarraa parsantaan naaf qoodama malee wanti biraa wanni harkatu hin jiru. Gin challenge kan injifachuudhaaf an sadarkaa guddaarra jira amma parsantii meeqaa siif kutama? Parsantaa 10. Parsantaa 10 malee jechuun amma xiqqaadha bar haalaan. Haalaan xiqqaa keessattuu giiftiin na hedduun nama waan hin jirre waan ta'eef haalaan xiqqaa. Gin wanti guddaan beekamu qabu nama akkuma amma vootii takka takka bitaa jirutti vootii takka takka yoo bitan giiftii sa'aatii amma bara sadarkaa macarrasha irra jira waan ta'eef injifatutti akkaan injifatu shakkii takka hin qabu makiyyee garuu giiftarootaaf hin dhaabsisu tokko qabu. Please koinii takka koinii isin abaaboon tokko naa bitan anaaf na fayyaddi. An challenge kana yoo injifadhes firiidamtu injifate osoo ta'e Itoophiyaatu injifate. Yoo injifatame hoo Itoophiyaan injifatame akkasii fudhadha. Tak. Ani wanti ni rabbiin kiyya sababa godhe challenge kana hirmaachiseef hordoftoota akkanaa hojii internaashinaala ta'uudhaaf na fayyada jeeti. Kan inni itti yaadee dhufe. Deebii gaafa isin ol deebi'ee dhaabbata hedduu hojii kaampaanii hedduu hojii koolaab godhuu fi hojii tana booda hojjechuuf naa salphata. Namni duraan nan beeku hordoftoota miliyoona 10 qabaadhee nama 200 fi 5 qofa na jalata. Amma namni hedduu na bara jira. Uummanni Amaaraas na bara jira. Hundi isaanii na bara jira. Kaayyoon kiyyenni guddaan waan fuulduraa sayyaatiiti malee qarshii badhaasa miliyoona 50 yaatiiti miti. Amma namni bara jiru namni dhufee itti sarpiraayis na godhee jira. Vootii 10 takka bituudhaan. Nuti vootii 3 bitannee 8 daqiiqaa dhumtee na bituudhaan namni namoota seenuu. Kun maaliif rabbiin sababa godhee chaalenjii kanatti na maku malee namoota akkanaa hojii wal barsiisuuf rabbiin kiyya. Fuuldura gabbee hawaasa kiyya gargaaruuf uummata kiyya gargaaruuf si galamiin. Rabbii waan kana sababa godhee naaf fide fuuldura kiyya naaf banuuf rabbiin naaf fide inshaallah hundi keessan kanaaf filatuma maakiitii yaaddi durallee FB'dhaan akkasuma nama tasaa turte maal inni si gargaarattees na gaafachaa jirta jechuudha kanaaf filatoomi ammallee warri vootii na gochuu barbaadan liinkii isiniin garsiisa eessa seentanii akka na godhan maakii yoo imaama sharafatiin tokko jiran Game giseen jifate qabxii 50 si kanam. Vootii yoo tokko farra dhufte qabxii 200 si kanam. Qabxii walitti deebi'e.
Koy sen risa kaptiin sa walirra deebi'ee rankingii siif erga kun akka kanatti. Kun amma Itoophiyaa meeqa fira jirti kun edaatiin na fakkaate. Laal vootii fi wanti irraa waliin dhufee akkana ishee kan kaleessaati amma arralee afur fira jirra 900 fooyi qabxiin keenya amma itoo geemii injifateetiin ture vootiis takka firaan ture sigileet mimaakii geema yoo injifatee geemaa fi vootii walirra damarame qabxii rankingii siif ergama jechuudha. Amma afur firaan jira inni guddaan xumurarra gaafa elimination phase faayinaala jechuudha. Guddaadha. Gaafa elimination isin walii gala nama meeqa turtanii amma nama jaaddee bitan? Kudha sadi namni torbatama keessaa ba'ee jira. Guyyarraa namni tokko ta'e. Wanta kan namneef jechuu. Tattaa'u jiran asuma tattaa'u jiran isaan saniif waan kan namu giiftii taphataa turan sanirraa parsantaan kurnan san tokko damaaf malee wanta kan harkatan isaan taphaala ta'anii jiran. Nama jee walitti hafu kanaatu amma miiliyoona 50 kan fuudhaaf wal qabaa jira. Giiftuma inni taphateera yoo fakkeenyaaf dooraalee 500 ka taphatan 500 ka harkatanii taphatan ta'e suuraa 200. 200 malee gahu parsantaa 10. Parsantaa 10 jechuun akka fallee aligaa dooraan 500 yoo akka faltee parsantaa 10 fi salmoo qofa harkamu inni guddaan dhimma badhaasaa qofaa miti waa namni hedduun osoo beekuuti waan kana osoo kaalkuleetara godhin asin dhufu. Sigalemi wanti guddaan as nafide freedom duraan namni beeku namni hedduun beeku gabbee mul'achuudhaaf international promotion office waa hedduu jira as ergaan dhufee dhaabbatee hedduun wal bara jira. Amma laal maaltu si qabee ni beektaa freedom dhugaan si hima. Wanti si qabee amma namni dhugaa hin jaalatu wallaahi dhuguma dubbadha wanti amma si qabee maali silaarra akkaawuntii irratti geemni hontee. Ni beekta leenca nama baay'eetu sii kan galee nama baay'eetu geemira dhufee leenca istuuminaan sii kana jechuudha. Amma geemii ati taphattu maaltu nama keessa dhufee ni beektaa yoo akka tasaa maybe ilmi namaa kuni gaafa geemii taphatus ta'e gaafa dorgommii tokko seenu dabruu fi kufuu jeeti lameen keessa qabatee deema laa. Jabaanni yoo deemne ni dabarraa jabaanni mun kufuna waa lamaatu jira. Biyaan baay'ee sii kanan saniifuu amma akkaawuntii irratti akkaawuntii isaati miti jettanii irraa qusattanii ta'e maallaqa leencaan bittan saniin vootiin guddisaanii hin danda'ama akkasittis warri kannuu barbaadu leencaa kan. Warri ilillee kannuu barbaadu ilillee kan namni hundi kan ittiin mijjooyne faatu jira maallaqaan bitee kannuu giiftii kannuu fedhu jira waan ta'eef giiftii fedhu haa kannuu isin immoo akkamitti akkaawuntii namaa jettee yoo sodaattu ta'e waan leencaan bittu san voot godhin maallaqa dooraa 300 jechuun maallaqa guddaadha. Voot godhaati guddisaa maal rakkoo qaba yoo inni mootee akkuma nu moonneedha waan ta'eef rakkoo hin qabu. Bitaati kana nama kamiyyuu amma godhamaatu jira harkitanii jirtanii. Laal makiyyee wanti shakkiin kun waan tokko si mas bira malee namni si bira nama kuma sadii dhibba jana jirtu nagifadha makii bira namni jirtu. Namni beeku geemii edaan injifadha ganaa namni. Vootiin qabu maallaqa malee hin jiru. No vootiin ni jira geemii dalameen kana bakka gin geemii irratti hin baana amma fakkeenyaaf akkuma ati jettee hin baana. Giiftii tiktaakii irratti siif hin kennamu waan kun achirratti lafa badaa waan jaamusanii. Ijoolluma teenya nu bira jira malee uummata Afrikaa biyya 12 irraa walitti dhufne kun giiftii ajaa'ibaa kana kan namaa jiraaf galgala irraa leenca lama sadii kan namaa jiraaf isaan kaalkuleetara kan hin daleen jebar kaalkuleetara kam giiftiin tiktaak Afrikaa irratti kan namu jira akkaawuntii keenya irratti kan namu jaanii namni irraa dhaabbanne kan nu jiraniif dhufanii namni isaanii herreegni kun nu keessa qofa jira beef yoo giiftii kana kan lafa bada kajaanii nu yaadu jira malee uummanni guyyaa irraa leenca sadii fi afurii kan namu jiraaf maaliif miliyoona 50 kanaaf waa yaada qabaniif ni injifannaa waan sammuu keessaa qabaniif jalaanaaf uummanni isaanii akkana jaanii. Sigalemi gii waan kanas namatu vaayirasii nama keessa kaajira malee namni gaafa duraa san gaafa biyyi jiru namni hedduu ijoolleen tanya takka sappoortii godhaa turte ammallee namni sappoortii godhu dhabamee miti namni keessaan inkaan giiftii marree akkaawuntii san irra kan namaa kun salphaa warra iskaamii sa'aatii qabaa vootiin sa'aatii halkan 8 mootor bachuufama. Okay induma sa'aan kanaadha duba amma. Amma gara qophii godhuudhaaf walii hundi wal dhufu jiranii qophii gizee galee miidiyaa kanarratti yoo ija babaaste malee hin ta'u laa. Miskiinummaan amma xiyyaraa lallaafachuun tun hin ta'u. Xiyyaaree waa kadhachuun jiraate yoo ta'e gabaaf gosa kadhachuudha dhumatte.
maaliif jennaan hin ta'u akkasumalee jechuun namni irra qabaa kana hin fedhu manni miidiyaa kun jechuun ifuma baastee yaa uummata kiyya koottaa na gargaaraa bitaa minaamin jeen dabraa hundi keessanuu namu akka fadhiisatti vootii waan dhibba kan birrii doolarii damoota Itoophiyaa Itoophiyaa dhaa qarsa 85 guys waan xiqqaadhaa qarsa 85 bitaa rakkoon uummata keenyaa kun maal inni bitaa irra guddaan amma akka keenyatti dallaa waan mana barumsa irraa utaallee maalanne ita qaalicha kana mee amma yaa Fariida maaluma taate amma yakka haadha baraana biratti inni makee qoy dhabu Fariidam sitti deebi'anii isaa fi ani jechuun nama Tem salame ji freedom. Abrirati wal deemachi baala jaldeessa nama hin fakkaanne yaa jaldeessa nama hin fakkaanne jechuu baya jazba amma nama gosaa fi ganda walitti wali guurtee amma asitti akka hayyuu godhatta Maki please Maki zaft